gareewwan hojii yaadota ajandaa isaanii qaama qindeessuu fi dhiyeessaa jiraachuun ibsame. Itoophiyaatti biyyarraa boba'aan oomishamuu eegale. Doonaald Tiraamp Iraan irratti filannoowwan waraanaa fi dinagdee ibsan. Kunneen hangafoota oduu tashamarka funee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan isin faana turu aan Girmaa Guddisaa. gareewwan hojii yaadota ajandaa isaanii qaama qindeessuuf dhiyeessaa jiraachuu ibsame. gareewwan hojii yaadota ajandaa isaanii qaama qindeessuuf dhiyeessaa jiraachuu koomishiniin marii biyyaalessaa ibsee jira. gareewwan hojii hundi yaadota qopheessan irratti waliigalan garee addaa miseensota 120 qabu yaadota kana walitti qabu sirreessuu madaaluu fi qindeessuuf hundaa'eef dhiyeessaa jiru. gareen kun miseensota 15 gareewwan hojii 8 tokkoon isaanii miseensota 500 qaban keessaa filatamaniin kan hundaa'edhaas jedhamee jira. garichi yaadota ajandaa hunda irratti waliigalamee dhaggeeffate walitti qindeessuu fi yaadota dhiyaatan gidduutti wal faallaan akka hin uumamne of eeggannoon taasifamaa jira. akkasumas yaadota waliigalaa keessatti wal simannaa fi tokkummaa uumuun yaada qindaa'ee gara walgahii guddaa miseensota 4,000 qabutti dhiyeessuuf ni qopheessa. yeroo ammaa gareen hojii yaadota garicharraa dhiyaatan dhaggeeffachaa jiraachuu odeeffannoon koomishinicharraa argame ni mul'isa. godaansi seeraan alaa lammiilee fi biyya irratti miidhaa guddaa geessisaa jira jedhame. godaansi seeraan alaa lammiilee fi biyya irratti miidhaa guddaa geessisaa jira jedhan ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee. Itoophiyaa fi Maalaawiin waliigaltee godaansa seeraan alaa fi yakka daangaa ce'anii raawwataman waliin ittisuuf isaan dandeessisu mallatteessanii jiru. Dr. Ergoggee Tasfaayee yeroo kana akka jiranitti godaansi adeemsa walxaxaa carraawwanis ta'e rakkoolee of keessaa qabuudhaas jedhamee jira. godaansa sirnaan yoo bulchuu danda'ame misooma hawaas dinagdee saffisiisuu fi walitti dhufeenya naannawaa cimsuuf gumaachuu akka danda'u ibsanii jiru. faallaa kanaatiin garuu godaansi seeraan alaa lammiilee fi biyya irratti miidhaa guddaa akka geessisu eeranii jiru. Itoophiyaan mana maree biyyaalessaatti aanaa ministeera muummee Tamasgan Xurunaan durfamuu dabalatee imaammata seeraa fi caasaa dhaabbilee cimsuun godaansa seeraan alaa ittisuuf hojjechaa akka jirtu ibsanii jiru. Itoophiyaan biyya madda karra darbaa fi bakka ga'umsa godaansaa ta'uu fi Maalaawiin immoo karaa gara Afrikaa kibbaatti geessu isa kooridarii ijoo fi daandii geejjiba murteessaa ta'uu kaasanii jiru. Maalaawiin godaantotaaf bakka jireenyaa kennuuf gara biyya isaaniittis deebisuuf akkasumas namoota gurmaa'anii yakka raawwatan seeratti dhiyeessuuf gumaachi gootuu jajjabeeffamuu kan qabu ta'uu ibsamee jira. waliigaltichi biyyoonni lamaan godaansa seeraan alaa fi qaamolee daldala namaa raawwatan ittisuuf bulchiinsa godaansa fayyaa qabeessa ta'e diriirsuuf lammiilee eeguu fi miidhamtoota deeggaruuf hojiiwwan jalqabaman cimsanii akka itti fufan kan gargaaru ta'uun ibsamee jira. Ministeerri dhimma nageenya keessoo Maalaawii Piiter Mukhiitoon gama isaaniitiin lammiilee baraaruu fi yakka daangaa ce'ee raawwatamuu dhaabuu fi Maalaawiin kutannoodhaan akka hojjettu mirkaneessanii jiru. Itoophiyaatti biyyarraa boba'aan oomishamuu eegale. qorannoo biyyarraa boba'aa oomishuuf yuunivarsiitii Gondar keessatti gaggeeffamaa ture sadarkaa qorannoo laaboraatoorii irraa gara oomishaatti ce'uu isaa qorattoonni ibsanii jiru. barsiisaa fi qorataa keemistirii yuunivarsiitii Gondar kan ta'e Abuhaay Wubisheetii fi michoonni isaa waggoota darban keessatti qorannoo biyyarraa boba'aa oomishuu fi gaggeessaa turanii jiru. qorannoon kun jalqaba sadarkaa xiqqaa jechuun miiliiliitira muraasa irratti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u amma immoo sadarkaa liitira 30 hanga 40tti oomisha argamsiisuu danda'u irraa ga'uu isaa qorataan kun kan ibse. akka Abuhaay Wubisheetti ibsetti meeshaan bu'uura qorannoo kanaaf oolu gosa biyyee doobee jedhamu waamamu naannoo gaara kaabaa keessatti argamu keessaa kan argamudha jechuun kan hime. biyyee kana bishaan waliin walitti makuun adeemsa ho'aa sadarkaa garaagaraa keessa dabarsuun boba'aa qulqullaa'e argachuun danda'ameera jechuun kan himu. qorattoonni kun kalaqa isaanii irratti mirga abbummaa qabeenya argachuu isaaniis ibsanii jiru. dabalataanis akka ibsa qorataa kanatti ejensiin qulqullina Itoophiyaa oomishni kun konkolaataaf ooluu akka danda'u mirkaneessee qulqullina kennuu isaa himee jira. yuunivarsiitii Gondar keessatti boba'aan kun oomishamee konkolaattota muraasa irratti yaaliin tajaajila gaggeeffamuu danda'u isaa qorataan kun yaadachiisee jira. qorannoon kun qorataa Abuhaay Wubisheetii fi Piroofeesar Birhaanuu Andu'aalam waliin hojjetameef beekamtii fi badhaasa mootummaarraa argachuu isaaniis ibsamee jira. haa ta'u malee qorannoon kun hanga ammaatti gara oomisha warshaa guddaa fi daldala bal'aatti ce'uu hin dandeenye. sababoota ijoo keessaa tokko haala nageenyaa
qabeenyaa ta'uu qorataan kun kan ibsu yoo ta'u waggoota 2 hanga 3 darban keessatti naannolee garaagaraa deemuun bakka gosa biyyee doobee argamuu fi amma qabeenya isaa qorachuun barbaachisaa jechuun kan hime. Haa ta'u malee haalli nageenyaa hojiiwwan qorannoo fi sochii dirree irratti gufuu uumuu isaa ibsee jira. Sababni biraan ammoo hanqina maallaqaa ta'uu himee jira. Qorannoon bal'inaan gaggeeffamee gosti biyyee doobeen akkaataa gaafiitti fufiinsa qabuun argamuu isaa mirkaneessuuf maallaqni barbaachisaa ta'uu qorataan kun kan ibse. Yuunivarsiitiin Gondar deeggarsa garaagaraa taasisaa jiraachuu isaa kan ibsan Abuhaay jijjiirama hoggansa yuunivarsiitichaa waliin wal qabatee adeemsa hojii keessatti yeroo tokko gufuun uumamuu isaa illee kaasanii jiru. Haa ta'u malee qorannoon hin dhaabbanne. Abuhaay Wubisheet akka jiretti piroojeektiin biyyeerraa boba'aa oomishamuu ammas hin dhaabbanne jechuun himee jira. Hojiiwwan qorannoo sadarkaa laaboraatoorii keessa itti fufanii jiru. Kaayyoon isaa garuu sadarkaa laaboraatoorii qofa irratti daangeffamuu osoo hin taane yeroof deeggarsa gahaa argachuun gara oomisha bal'aatti ce'uu akka ta'e himee jira. Qorannoon boba'aa qofa irratti kan xiyyeeffatu osoo hin taane liitiyeemii kan baatirii konkolaataa elektiriikii fi teeknooloojiiwwan anniisaa fuulduraa keessatti gahee olaanaa qabu baasuu fi fayyadamuu irrattis bu'aa guddaa argachuu isaanii qorataan kun kan ibse. Qorannoon kun gara oomisha guutuutti ce'uuf qorattoonni abbootii qabeenyaa qaamoleen mootummaa fi dhaabbileen deeggarsa kennan waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Keessumaa amma kuufama gosa biyyee doobee jedhamu naannichatti argamu qulqullinni isaa fi oomisha boba'aa irraa argamuu danda'u sirriitti qorachuun barbaachisaa ta'uu himamee jira. Qorattoonni akka jiranitti deeggarsi qorannoo fi faayinaansii yoo argame gosa biyyee doobee bal'inaan qorachuun haalduree dinagdee fi teeknikaa isa madaaluun gara oomisha bal'aatti ce'uuf qophii ta'uu himamee jira. Baankiin Gadaa waajjira muummee haaraa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaruuf diizaayinii isaa beeksise. Baankiin Gadaa guddina damee hojii ijaarsa ammayyaa tilmaama keessa galchuun diizaayinii waajjira muummee isaa magaalaa Finfinneetti ijaaruuf qophaa'e ifatti beeksisee jira. Baankichi diizaayinii haaraa kana kan beeksise yeroo magaalaa Finfinneen jijjiirama caasaa magaalaa fi ijaarsa gamoowwan dheeraa ammayyaa keessa jirtutti akka ta'edha kan himame. Diizaayiniin gamoo kun ogummaa ijaarsa ammayyaa, teeknooloojii fi kalaqa haala walitti fiduun bifa magaalaa Finfinnee ammayyeessuu keessatti gahee guddaa qabaachuu akka danda'u ibsamee jira. Hojii raawwachiisaan olaanaan baankii Gadaa obbo Waldee Bultoo akka ibsanitti baankichi sadarkaa guddinaa gara fuulduraatti ce'uuf jiruu fi dameen faayinaansii sadarkaa kalaqaa fi teeknooloojii ammayyaa gaafatu tilmaama keessa galchuun diizaayinii waajjira muummee isaa irratti dorgommii gaggeessaa tureera jechuun himamee jira. Dorgommii kana irrattis dhaabbileen gorsaa 38 ol sanada dorgommii bitachuun hirmaatanii jiru. Hirmaatota keessaa 18 ulaagaalee dorgommichaa guutuun diizaayinii isaanii dhiyeessuu isaanii obbo Waldeen himanii jiru. Dorgommichi abbootii murtii damee kanaa keessatti beekamtii qaban kanneen walabataan irraa madaallee cimaa keessa kan darbe ta'uu ibsamee jira. Diizaayiniin filatamee ulaagaalee guutuu eegumsa naannoo fi fayyadama teeknooloojii ammayyaa walitti fiduu akkasumas hojjettootaa fi maamiltootaaf naannoo hojii mijataa fi kakka'umsa kennuu uumuuf kan qophaa'e ta'uu obbo Waldeen kan himan. Dabalataan akka obbo Waldeen ibsanitti xumuramuun dorgommii diizaayinii waajjira muummee kanaa baankiin Gadaa gara sadarkaa guddina itti aanutti ce'uuf taasisaa jiru keessaa tokko ta'uu himee jira. Baankichi dabalataan kaapitaala isaa cimsuun dorgommii gabaa keessatti qabu guddisuuf aksiyoona haaraa investoroota fi uummataaf banaa gochuu isaa beeksisee jira. Kunis baankichi gara gabaa kaapitaala Itoophiyaa seenuuf jalqabeen hojiiwwan taasisaa jiru keessaa tokko ta'uun qooda abbootii aksiyoonaa caalatti mul'ataa fi bu'aa qabeessa gochuuf bu'uura ta'uu ibsamee jira. Sagantaa badhaasa dorgommii diizaayinii kana irratti hooggantoonni baankichaa akka jiranitti dorgommiiwwan kalaqaa fi ogummaa ijaarsaa irratti gaggeeffaman sadarkaa ogummaa fi aartii ijaarsa Itoophiyaa ol kaasuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhamee jira. Baankichi bu'uuraalee misooma ammayyaa ijaaruu, tajaajila baankii haaromsuu fi dhaqqabummaa tajaajila baankii babal'isuuf hojii isaa cimee itti fufsiisuuf karoora qabaachuu beeksisee jira. Kanaaf diizaayiniin waajjira muummee baankii Gadaa kun hojii baankii qofa osoo hin taane jijjiirama bifa magaalaa Finfinnee fi guddina aartii ijaarsa ammayyaa keessatti gahee qabaachuuf kan akeekame ta'uu ibsamee jira. Jaappaan keessatti roobni cimaan miidhaa hamaa geesse. Jaappaan keessatti roobni cimaa fi seenaa keessatti haala addaateen roobee jedhameen naannoo baay'ee keessatti lolaa fi jeequmsa geejjibaa uumee jira. Keessumaa naannoo Chaappaa baha Tookiyoo jiru keessatti roobni sa'aatii muraasa keessatti hamma olaanaa roobuun lubbuu namootaa galaafachuu, manneen bishaaniin guutamuu, ibsaan addaan cituu fi lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman imala isaanii irratti rakkoo keessa akka seenan taasisee jira. Roobni yeroo ammaa baha Jaappaan naannoo Chaappaa keessatti roobee daandiiwwan, manneen jireenyaa fi buufataalee baaburaa hedduu
irratti balaa fi lolaa guddaa uumee jira. Gabaasawwan haaraa akka mul'isanitti namoonni hedduun balaa kanaan lubbuu isaanii dhabanii jiru. Lakkoobsi du'anii maddoota adda addaatiin garaagarummaa guddaa kan qabudha. Namoonni tokko konkolaataa bishaaniin guutame keessatti argamuu isaanii fi namoonni biroonis lolaa fi balaa wal qabateen du'uu isaanii gabaafamaa jira. Roobni kun hamma isaarraa kan ka'e Chaappaa keessatti sa'aatii tokko keessatti miilimeetira 100 ol gahuu isaa gabaafamaa jira. Roobni cimaan kun sirna humna ibsaa irrattis miidhaa geessee jira. Gabaasa Reuters akka jedhutti manneen 20,000 ol humna ibsaa dhabanii jiru. Lakkoobsi manneen ibsaa dhaban yeroo garaagaraatti ol ka'uu isaa gabaasawwan biroo ni mul'isu. Haaluma kanaan jiraattonni naannolee lolaan saaxilaman bakka nageenya qabutti akka godaanan ajajnii fi akeekkachisni kennamee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti filannoowwan waraanaa fi dinagdee ibsan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaammata Ameerikaan Iraan irratti hordoftu ilaalchisee ibsa haaraa kennaniin Waashingitan filannoowwan gurguddoo lama akka qabdu ibsanii jiru. Isaanis dhiibbaa dinagdee fi qoqqobbii cimsuun dinagdee Iraan dadhabsiisuu yookiin tarkaanfii waraanaa cimaa fudhachuu akka ta'e himanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaaffiif deebii miidiyaa Riil Ameerikaas Voice waliin taasisaniin dinagdeen Iraan rakkoo cimaa keessa jiraachuu dubbachuun biyyattiin qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 300 ga'uu akka mudates himamee jira. Akkasumas gatiin maallaqa biyyattii gadi bu'uu fi mootummaan Iraan humnoota waraanaaf miindaa kaffaluuf rakkachaa jiraachuu isaanis eeranii jiru. Akka Tiraamp jedhanitti rakkoon dinagdee kun humnoota waraana keessa namoonni tokko hojii isaanii akka dhiisan taasisaa jira. Haalli kunis itti fufuu hin danda'u jechuun ibsanii jiru. Qabeenya Iraan to'annoo keenya jala jira. Tiraamp dabalataan qabeenyaa fi maallaqa Iraan keessa kanneen Ameerikaan uggurtee jirtu irratti to'annoo guddaa qabaachuu dubbatanii jiru. Maallaqa hedduu isaan qaban nuti to'annaa guutumatti harka keenya keessa jira jechuun kan dubbatan. Tiraamp jecha ani baankii isaanii to'achaa jira jedhu fayyadamuun Iraan haala amma keessa jirtuun liqii argachuu dadhabdeerti jechuun himee jira. Akka isaan ibsanitti bakka bu'oonni Iraan yeroo tokko waliigaltee irratti waliigalanii booda gara miidiyaatti bahuun waliigalteen akkan uumamne dubbachuu isaanii komatanii jiru. Tiraamp kaayyoon isaanii inni guddaan Iraan meeshaa waraanaa niwukilaraa akka hin horanne dhorkuu ta'uu irra deebiin mirkaneessanii jiru. Akka ibsa isaanii irratti hundaa'etti Waashingitan filannoowwan lama irratti xiyyeeffachuu dandeessee jirti. Qoqqobbii fi dhiibbaa dinagdee cimsuun Iraan dinagdeen akka dadhabdu gochuu, inni lammaffaan ammoo yoo barbaachisaa ta'e tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka ta'e kan himame. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qabanne asumatti goolabneeti jirraa waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.